Yeroo hedduu dursinee kan nuti of arginu fuula keenyadha jechuudha. Fuulli keenya, harki keenya, miilli keenya yoo nu badee keessumaa nuti shamarran rifeensa keenya dabalame baay'ee ofitti amanamummaan keenya gadi bu'a jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu nuti namoonni biyya namaa kana keessumaa nyaata kan hojjetanii fuulli keenya baay'ee tokko kan inni nu badee jiru qilleensi biyya namaa, ho'i biyya namaa, wantoonni garaagaraa fuula keenyatti ba'uudhaani kan fuulli keenya gugurraachaan hedduu isaaniitu jirra jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni hedduun jechuudha wantoota sooshaal miidiyaa hawaasarraan darbu fuula isaaniitti akkasumas rifeensa isaaniitti godhachuudhaan wantoota fuula isaanii qaama isaanii hundumayyuu balleessu ofirraa balleessuudhaaf yaalii gurguddaa godhu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan nagaadha isiniin jechaati. Haaraa kan dhuftanii Nooraa baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama jecha viidiyoo kana immoo like share yaada qabdanillee barreessaa isiniin jedha. Ani kinoo rifeensa kiyyaa fi kinoo kana qopheeffachaa jira. Innis maalidha yoo jettanii talbaa fi ruuzirraa qopheeffadhee jira. Rifeensi koo baay'ee tokko na jala caccabaa ture sababa ho'aarraan kan ka'e buna kana isiniin jedha. Egaa kinoo akka kanatti qopheeffadheetiin jira isiniin jedha. Faayidaa isaa immoo deebi'ee dhufee ta'anii gaafa narratti jijjiiramni dhufe isinitti hima isiniin jedha. Maaliif yeroo jala qabaatii fi kana ruuzii itti dabale malee duraanillee talbaa fayyadamaan ture isiniin jira. Talbaan immoo rifeensa fi baay'ee bareeda akkasumallee fuulaaf illee baay'ee bareedaadha jechuudha. Talbaan maaliif asiidii of keessaa hin qabu waan ta'eef kinoo akka kanatti kireemii koo qopheeffadhee rifeensa koo dibachuuf jira isiniin jedha. Obboloota koo amma dhumaatti na wajjin ta'a. Egaa obboloonni hedduun keessanii wantoota fuula keessanii irratti isin yaa'u ofirraa balleessuudhaaf yaalii kan gochaa jirtanillee jiraachuu dandeessu jechuudha. Qaamota nuti qabnu keessaa fuulli keenya baay'ee jechuudha miidhaa kan hin dandeenye fi yeroo immoo bilbila keessattis haa ta'u akkasuma immoo daawwitii keessatti yeroo hoblaallu dafeetoo jechuudha. Kan nuti of arginu fuula keenyadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fuula keenya irratti gaafa wantoonni tokko tokko yaa'anii fuula keenyallee jechuudha hamma ilaalu jibbinutti namoota illee gadi ba'us ta'e namootatti mul'achuu karaa bilbilaatiinis haa ta'u akkasuma immoo qaamumaaniyyuu namatti mul'achuudha fi ofitti amanamummaan keenya gadi bu'ee hin qaaneffanna jechuudha. Kanaafiyyuu miidiyaa hawaasaa kanarratti wantoota hedduudha jechuudha dhimma fuula keenyatiin wal qabsiisee obboloonni hojjetan hin jiru jechuudha. Maaliif kan fuula isa tokkooti ta'uu isa tokkoof ta'uuti dhiisuu danda'an. Fakkeenyaaf rifeensa kiyya jechuudha qibaatiin ani rifeensa kiyyaa fayyadamu namoota biraatiif kan hin taane hin jira. Kan namoota biraatiif ta'u immoo gaariidha bitadhunaan jedhanii bitadhee kan naaf ta'uu didee kan namootaaf illee dabarsee kennee hin jira jechuudha. Akkuma kana hundumti keenya iyyuu fuulli keenyallee akka garaagarummaa qaba. Obboleettiin tokko akkas jettee turte jechuudha. Fuula ishii jechuudha kireemii kan fuula durumaa fayyadamtu jira. Fuulli ishii irratti bannaanii madaam ishii gaafatteeti gara mana yaalaa deemte jechuudha. Of eeggannoo akka taasiftaniifidha. Gara mana yaalaa deemtee mana yaalaa kana qoricha kennaniifi galgala dibattee bultee ganama akka ishiin miiccattuufi jechuudha. Fuula ishii akka ishiin ofirraa dhiqxu akka sanatti dooktoriin itti himee mucayyoon kun qoricha kana fudhattee galtee wanti ishiin goote maaludha yoo jettani fuula ishii jechuudha dhiqattee kireemii dibattee kireemii sanarraan immoo isa mana yaalatii ajajameef sana irraan deebiftee dibattee irraftee akkuma yeroo hojii ishii xumurtuu fuula ishii dhiqattee bakka qaama ishii qulqulleeffattee kireemicha dibachaa turtetti akkuma sanatti erga dibattee fayyadamtee warrattee qoricha mana yaalatii fuula ishiitiif kenname sana kireemiidhuma sana akkuma dura fayyadamtu sanatti irraan deebiftee fayyadamtee ganama gaafa hirriba irraa kaatu fuulli ishii hundumti isaayyuu guggubatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni fuula keessanii fi gara mana yaalallee deemuudhaaf kan jirta fuulli keessan kan isin bade wanta ogeessi fayyaan isin hajaji jechuudha. Akkaataa ogeessi fayyaa isiniif hajajeen fayyadamaa malee qibaatii yookiis immoo kireemii fuulaa wantoota duraa fayyadamtan fuutanii akkasuma immoo
mana yaalatirraa kan isiniif kenname walitti dabaltanii yookiis immoo walirraan dibachuu fuula keessanillee otoo hin qulqulleeffatin irratti dabaltanii dibachuun fuula keessan akkasiin guggubatee isin luqqa'u isin ta'uu danda'a isiniin jira. Egaa obboleettii keenya kana dhugaa dubbachuudha fuulli ishii baay'ee tokko yookiin akka nama daffitti naqee tooyi daffirra luqqisee akka sanatti luqqa'ee jechuudha. Inni iyyuu erga mana yaalatti deebitee malee fuulli ishii dhaqee akka cilee gurraacha ta'e jechuudha. Kan inni guggubatee mana yaalatti lammata deebitee dooktarii ishii kanaanii akka sanatti dibadhee rafnaani fuulli koo akkasina ta'e maaliif jennaani qibaatii yookiis immoo kireemii ati fayyadamtu sanaafi kuni walitti dabaltee dibattee inni asiidii isaa dhufee walitti dabalamee fuula kee miidhee sila akka sanatti fayyadamuuti hin qabdu jedheen jechuudha dooktoriin. Kanaaf obboleettii kanaafi amma maaliin godharee gaafa jettuun qoricha kana biraa kenneefi jira. Erga qoricha sana dibatte immoo akka nama jechuudha fuulli ishii bishaan daffaan itti nammee irraa luqqa'ee akka sana ta'ee jira jechuudha. Gara sanatti jijjiiramee jira. Kanaaf iyyuu obboloota koo waanuma namni jechuudha miidiyaa kanarratti fuula keessaniif isin fayyada jedhanii isinitti himanillee hin fayyadamina isiniin jedha. Maaliif wanti hanaan na gargaaru fuula keessaniif ta'uutii dhiisuu danda'a. Mana yaalallee gaafa deemtan jechuudha akkaataa dooktoriin isiniif ajajeen seeraan hordofaa ta'u fudhadhaa malee akka argitanitti qaama keessanitti hin diddibinaadha. Otoo wanta qaama keenya irratti ba'ee sirreessina jennu siruma isaayyuu balleessuutii dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan immoo jechuudha namoonni hedduun keessan na beektu jechuudha rifeensa koo ani yeroo darbe keessatti akkan ani yaaddadhee ture. Sababni ani yaaddadhees wantoota miidiyaa kanarratti darbaa oolanii bakka rifeensa hin dheeressas jedhanii rifeensa hin deebisaa kan caccabe kan duubatti achi deemallee jedhanii fayyadamaa ture. Boodarra garuu rifeensi koo baay'uma tokko waan irraa dhumeefi nanaade jechuudha. Dhumarra ga'ee suruma isaa ofirraa kaasee rifeensi koo lammata naan margee jira jechuudha. Kanaafiyyuu akka kuusanillee akka hin taane waanuma argita fuutanii ofitti laaqina waan rifeensi keessaniif ta'u godhadhaa isiniin jedha obboloota koo keessumaa jechuudha. Wantoota asiidii garaagaraa hin qabne wanta mana keessatti nyaata wanta miidhaa hin qabne isa kanaan rifeensa keessanii otoo hin miiccatin dura sa'aatii tokko fuulduratti hambisaa ta'u dibadhaa ta'u akka sanatti rifeensi keessanii erga isiniif lallaafee akka hin caccabne gootanii jechuudha. Humna godhata waan ta'eef iyyuu rifeensi goggogaa isaa fuudhanii miicuu fi lallaafaa isaa waan ta'e laaffisanii miiccachuun garaagarummaa qaba isiniin jedha. Kanaaf iyyuu akka sanatti fayyadamaa malee rifeensi keessanillee hin miidhamaa fuula keessanillee of eeggannoo godhaadha. Dhugaa dubbachuudha waan hin taane ofitti dibuurra dhiisuu isiniif filatamaadha jechuudha. Yeroo darbe keessatti sababa qibaatii rifeensi koorraa gara fuula kootti gadi dhufeef alaarjii wantoonni garaagaraa fuula kootti gurraacha'ee ture jechuudha. Garuu ani nan dhiisee of eeggannaan godhe jechuudha. Qibaatuma fuula kootti gadi dhufu sana booddee otuma fuulli koo na jibbisiisuu nan dhiisee booddeerra garuu ofiruma isaatiin narraa badaatii deeme isiniin jedha. Kanaaf isinillee wantoota akkasii sana godhaadha isiniin jedha. Lafa jirtanitti immoo waaqayyo wajjin haa ta'u. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura isiniin jecha. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa isin fayyada jedhee waan yaadeef viidiyoo kana isin qabadhee dhufe isiniin jedha obboloota koo.